Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Eegumsaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee hanga sa'aatii kanaatti kan nu ga'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Yeroowwan darban waraansota diiyaabiloos eegallee amaloota inni ittiin beekamu akkasumas shiroota isaa keessaa muraasa isaanii ilaallee turre. Har'a immoo akka fedha Waaqayyootti diiyaabiloosiin akkamitti mo'uu akka dandeenyu ilaaluu eegalla. Kutaa tokkoffaasaa akka armaan gaditti dhaggeeffanna. Waraansa diiyaabiloos akkamitti mo'uu dandeenya? Dursinee boqonnaawwan lama keessatti waa'ee diiyaabiloos amaloota inni ittiin waraansa isaa keessatti beekamuu fi waa'ee shiroota isaa kan dubbanne akka sodaattaniif osoo hin taane mataa keessan akka eeggattaniifidha. Diiyaabiloos hammam gamnaa fi humna qabeessa yoo ta'eyyuu isa mo'uun ni danda'ama. Kuniyyuu baay'ee salphaadha. Eeyyen mo'uun ni danda'ama. Yeroo kamiyyuu waraansa diiyaabiloos mo'uun cimaa akka ta'e taasistee kan yaaddu yoo ta'e ni dadhabda. Harka keessa ni kennita, ni kuftas. Haa ta'u garuu diiyaabiloos yeroo si waraanu akka isa mootu yoo ofitti amante Waaqayyo dandeettii kee olitti akka qoramtu yookiin akka waraanamtu ni eeyyamu waan ta'eef ni mo'atta. Diiyaabiloosiin waraananii kan mo'atan waa'ee qulqulloota abboota keenyaa yeroo hundumaa yaadadhu. Diiyaabiloos waraansa baay'ee cimaa ta'e yoo itti banes kan mo'ate seenaa qajeelticha Iyyoob yaadadhu. Waraansa diiyaabiloosiin kan kufan Soomsoonii fi Daawit irraas barumsa argachuu dandeessa. Sababni kufaatii abboota kanaa maal akka ta'e beeki. Seenaan abboota kufanii barreeffamee kan taa'eef kufaatii isaanii irraa barannee mataa keenya akka eeggannuuf faayidaa mataa keenyaaf jedhameeti. Kitaaba qulqulluu fi seenaa irrattis qabsooronni diiyaabiloos mo'uu baay'inaan barreeffamanii ni arganna. Hammam namni cubbuu baay'ee hamaa ta'een yoo kufes gaabbii galuu akka danda'u ni beekna. Kun seenaa Soomsoonii fi ogeessa Salamoon akkasumas kan abbootii gurguddoo baay'ee keessatti ifatti kan mul'atedha. Kanaafuu cubbuu hamaa hojjennee yeroo raafamnu diiyaabiloos abdii nu kutachiisuuf yoo nu waraane seenaawwan gaabbii abboota keenyaa kana yaadachuun jajjabaachuu qabna. Qulqulluun Xiinxoos waraansonni ciccimoon hammam baatan yoo itti banamanis mo'achuu danda'eera. Abboota qulqulloota kanneen biroorraas barumsa wal fakkaatu fudhachuu ni dandeenya. Waaqayyo yeroo nu uumu boodas yeroo foon keenya uffatu uumama keenya kana eebbiseera. Kanaafidha sirna qulqulleessaa Goorgooriyoos irratti maalummaa koo mataa keetiin qulqulleessiteetta jechuun kan galateeffannuuf. Maalummaan keenya kun diiyaabiloosiin mo'uuf dandeettii guddaa argateera. Hafuurri qulqulluun kan keessa bulu mana qulqullummaa Waaqayyoos taaneerra. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Bishaanii fi hafuura qulqulluudhaa dhalachuun ijoollee Waaqayyoos taaneerra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3-5. Humna nuuf kenname yeroo yaadannu humna hafuura dabalataa naannoo keenya nu marsee jiru yaadachuu qabna. Hafuurri Waaqayyoo waan nu waliin jiruuf obdii waraanaa irratti qofaa keenya akka hin taane irraanfachuu hin qabnu. Hafuurri qulqulluun waa'ee cubbuuf nu ceebba'a. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 8 waan hundumaa nu barsiisa. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 27 gara dhugaattis nu qajeelcha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13. Kanaaf akkam taasisetti diiyaabiloos tokkummaan hafuura qulqulluu fi kennaan fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos osoo nu waliin jiru nu mo'uu kan danda'uuf. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 14 fi tokkoffaa Qorontos boqonnaa 16 lakkoofsa 23. Kan jiraannu Kiristoos waliin malee qofaa keenya miti. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 20. Kanatti dabalataanis fayyina akka argannuuf gara keenyatti kan ergamanii fi kan nu tajaajilan qulqulloonni ergamoonni naannoo keenya jiru. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 14. Dhuga ba'oota mo'atanii fi naannoo keenya akka duumessaa nu marsan naannoo keenyaa qabaachuu yoo beekne ba'aa hundumaa cubbuu dafee nu marsisu haa dhorkinu. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Akka ittiin jajjabaannuu fi ittiin cimnuuf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos kan inni dubbates haa yaadannu. Ani hanga dhuma biyya lafaatti isin waliin hin jira. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 20. Waaqayyo nu waliin yoo ta'e eenyutu nu morma? Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 31. Tokko keenyaanis akkas nuun jedheera. Si hin gatu, si hin dhiisus. Bakka ati deemtu hundumaatti gooftaan kee Waaqayyo si waliin hin jira hoo. Kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 5 akkasumas lakkoofsa 9. Ani si waliin hin jira. Wanta hamaas irratti raawwachuu kan danda'u hin jiru hin sodaatin. Hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 10.
Waraansa keenyaan inaafa akka taanuuf mee waraanamanii kan mo'an Waaqayyoos waadaa kan isaaniif gale haa yaadannu. Fakkeenyaaf waadaa Waaqayyoo manneen kiristaanaa torbaniif gale haa yaadannu. Anis immoo akka mo'adhe abbaa koo waliin teessoo isaarra akkan taa'e kan mo'ate teessoo koorra akka taa'uuf isaaf hin kenna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 21 akkasumas boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Kan mo'ateef nyaata dhokataarraan isaaf kenna. Bakkalcha bariis isaaf hin kenna. Gonfoo jireenyaas nan kennaaf. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 17 lakkoofsa 28 lakkoofsa 10. Dhugumayyuu laphee hinaaffii fi humnaan kan guutan waadaawwan kana kan dhaggeeffatu gurra kan qabu haa dhaga'u. Waraansa keenya kan nuuf waraanu Waaqayyo ta'uusaa mee mirkaneessinu. Diiyaabiloos hammam cimaa ta'us hammas kan hin jedhamne humna Waaqayyo duratti garuu waan tokkoyyuu miti. Diiyaabiloos leenca aadu jedhamee yoo moggaafames Waaqayyo ergamaa isaa ergee afaan leencaa kana cufeera. Raajii Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 22. Dhugumas lolichi kan Waaqayyooti. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17 lakkoofsa 47. Waaqayyo waa'ee keessaniif ni waraana. Isin calluma jettu. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 14. Kan waraanu Waaqayyo waan ta'eef tasumayyuu Diiyaabiloosiin hin sodaatinaa. Hin sodaatin. Diiyaabiloos hammam gamnaa fi shiraawaa ta'us ijoollee Waaqayyo duratti dadhabaa waan ta'eef hin sodaatin. Waa'ee Diiyaabiloos Waaqayyo akkas jedheera. Seexanni akka bakakkaa samiirraa osoo kufuun arge. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18. Gooftaan keenya fannoo irra osoo jiru mataa isaa waan rukkuteef amma akka durii maqaan bittaa addunyaa kanaa jedhu isaaf hin ta'u. Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannisamuu isaatiin dursee amma bittaan addunyaa kanaa gara alaatti darbatama. Bittaan addunyaa kanaa waan itti murtaa'eefidha jedheera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 31 fi boqonnaa 16 lakkoofsa 11. Kana waan ta'eef gooftaan boofichaa fi torban qabaarra akka jettaniif diinota hundumaa irratti aangoo isiniif kenneera nuun jedheera. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 19. Waadaa fayyisaan keenya humna diina keenyaa hundarra akka ejjennu nuuf kenne waadaa sodaa laphee keenya keessa jiru baasuuf humna guutuu qabuu fi waadaa tasgabbii nu keessa bulchuudha. Waadaa waaqummaa guddaa kana manni kiristaanaa keenya waan fudhattuuf Diiyaabiloosii fi humna diinaa kamiyyuu akka sodaanneef sirna galatoof kadhannaa keenya keessatti guyyaa guyyaattii fi sa'aatitti akka dubbasnu barsiifti. Kana hundumaarraa ka'uun Diiyaabiloos irratti humna qabna jenna malee Diiyaabiloos nurratti aangoo tokkoyyuu hin qabu. Hafuuronni hamoon maqaa fayyisaa keenyaan nuuf bitamu. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 17. Kan biraan yoo afeeyyuu gooftaan keenya mallattoolee adda addaa nu amantoota hordofan keessaa hafuurota hamoo baasuu jalqaba irratti kan caqase. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 17. Dhuguma hafuurota hamoo baasuun dura hafuurota hamoo mo'achuutu dursa. Sossobbii fi qormaatota Diiyaabiloos kan mo'ate hunduu jabinaan waan dhaabbatuu fi Diiyaabiloos irratti humna waan qabuuf Diiyaabiloos isa sodaata. Monoksoonni baay'een beekumsa waan tokkoyyuu hin qabne yookiin hin baranne lafa onaa keessatti Diiyaabiloosiin mo'ataniiru. Wareegamtoonnii fi warreen cubbuu isaaniif gaabbii galan qormaata isaa, waraansa isaa fi meeshaalee waraansaa booji'aniiru. Isas mo'aniiru. Humni Diiyaabiloos kanneen isaaf bitaman qofaa irrattidha. Mammaaksi gooftolii kan uuman garbootadha jedhu sirriidha. Kana jechuun mataa isaanii salphisuu fi bitamuun garboota mo'insaa fi of kabajuu gooftoliif sababa ta'a jechuudha. Kanneen Diiyaabiloosiif bitaman irrattis kun ni hiikama. Waaqayyo bilisa kan baase ijoolleen Waaqayyoo garuu dhuguma bilisoomaniiru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 36. Diiyaabiloos waan hundumaa caalsee kan inni jaallatu yoo jiraate namoonni yeroo isa sodaatan arguudha. Sodaan kee kun fuula isaa duratti si dadhabsa, bitaa sitti gala. Harka isaa irratti kufuu kee waan mirkaneeffattuuf dandammachuu hin dandeessu. Sodaan kee humna waan isaaf kennuuf sodaa kee kan ni barbaada. Haa ta'u malee fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tasuma sodaachuu akka hin qabne dubbateera. Anadhaan sodaatinaa. Lapheen keessan hin raafamiin hin sodaatinis. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 27 fi Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27. Kanaafuu humni Waaqayyoo si keessa jiru
humna diiyaabiloos bakkee jiruu fi si waraanu baay'ee waan caaluuf hin sodaatin. Daawit humna Waaqayyoon of jajuun darkaanfatee gara Gooliyaatti dhiyaachuun isa mo'ateera. Seenaan Daawitii fi Gooliyaad waraansa diiyaabiloosiif fakkeenya ta'uu danda'a. Tarii icciitiin Daawit Gooliyaadin sodaachuu dhiisuusaa si dinqisiisuu danda'a. Daawit garuu akkasiin jedha. Waaqayyo ifa koo fayyisaa kooti. Kan na sodaachisus eenyudha? Faarsaa 26:1. Itti aansuunis akkas jedha. Loltoonni yoo na marsanis lapheen koon sodaatu. Lollis yoo natti baname kanatti hin shakku. Faarsaa 26:3. Kana waan ta'eef laphee tasgabbaan gargaarsa Waaqayyoon waraansa diiyaabiloos akka mootu amanuun dhiibi. Caqasni mul'ata Yohaannis irratti waa'ee sodaaf dubbatame akkam sodaachisaaf balaafamaadha. Carraan warreen sodaatanii fi hin amanne, warreen xuraawoo, warreen lubbuu ajjeesanii, warreen ejja jaallatanii, warreen qoricha namatti hojjetanii, warreen xaa'otii waaqessanii fi warreen sobaan dubbatanis galaana biddiif dhagaan boba'u keessa balalchuu ta'a. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21:8. Kanaanis sodaattonni warreen amanne, warreen lubbuu ajjeesanii fi warreen xaa'otii waaqessan waliin ramadamuu isaanii ni hubanna. Tarii maaliif jettee kan gaafattu ta'a. Kanaaf deebbiinsaa namoonni sodaatan salphaatti diiyaabiloosiin waan booji'amaniif cubbuuwwan kanaan kufuu waan danda'aniif, yookiin immoo kanneen diiyaabiloosiin sodaatanii fi harka isaanii isaaf kan kennan hunduu guyyaa xumuraa, guyyaa dhumaa sanatti jechuudha, akka amantootaa mormanii waan hin mo'anneef shakkiin kan dhaabbatan waan ta'aniif. Seenaa qulqullootaa yoo dubbiste diiyaabiloosiin sodaachaa akka isaan hin turre hubatta. Fakkeenyaaf abbaa Hinxoositti diiyaabiloos leenca, qeerramsa, bineensota sodaachisoo adda addaa fi sagaleen isaanii kan nama naassu fakkaate mul'achuun jireenya gadaamii dhiisee akka deemuuf yeroo baay'ee yaaleera. Inni garuu naas tokko malee haala tasgabbaa'aan deebii qaanessuusaaf kennaa ture. Akkasumas abbaan Meqaarsi guddichi holqa keessa buqqee mataa nama tokkoo boraafatee ciisaa ture. Kana booda fuuronni hamoo sagalee isaanii ol kaasanii gara isaaniitti akka dhufuuf maqaa abbaa lafee mataa kana yeroo waaman, abbaan qajeelaan kun waan tokkoyyuu osoo sodaatin mataa isaa boraatii lafaarraa ol qabate isaan waliin deemuu yoo barbaadde kayitii gara si'oolti deem jechaa ture. Haa ta'u garuu diiyaabiloos waraansa ittiin qulqulloota abboota kana waraaneen waan si hin waraanneef hin sodaatin. Kan si jajjabeessu jecha duuka buutichaa yaadadhu. Dandeettii keessan oliin akka qoramtaniif kan hin eeyyamne Waaqayyo amanamaadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:13. Kanaafuu diiyaabiloos waan dandeettii keessaniin ol ta'een akkasin qoruuf Waaqayyo isaaf hin eeyyamu jechuudha. Itti fufees obsuuf akka dandeessanitti qormaata waliin ba'umsas isiniif kenna jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 10:13. Kanaafuu diiyaabiloos cubbuunis yoo ta'e sodaan yoo isin waraane hin sodaatinaa. Diiyaabiloos jeequmsa kaasuun baay'oolii sororkeessuu fi sossobuu danda'a. Amanaa jabina qabuun garuu waayyuu gochuu hin danda'u. Iyyi diiyaabiloos fakkeenya jeedalaa fi dibbee waliin walitti dhiyaata. Dibbee mukarratti hidhamee qilleensi yeroo qilleensa'u walitti buutiin jechuudha. Sagalee baay'ee jeequ tokko kan uumaa ta'e tokko ture. Jeedalli achiin dabarsu tokko immoo sagalee kana yeroo jalqabaadhaaf yeroo dhageessu ni sodaatti, ni jeeqamti, ni naatisa. Suutaan dibbee kanatti dhiyaachaa dhuftee tarkaanfii fudhachuudhaan fuutee keessa isaa yeroo ilaaltu qullaadha. Dibbichi ishee kofalchiisas, ishee jibbisiisas. Fakkeenyi kun afuuffee baay'ee guddaa fakkaatee mul'atuu fi lilmoon xiqqoo yoo itti buute gara duwwaatti deebi'u waliin walitti dhiyaata. Diiyaabiloosis akkasumadha. Iyya qofaa malee humna hin qabu. Si sossobuudhaaf yaala, si gowwomsuudhaaf yaala. Haa ta'u garuu bilisummaa waan barbaade sirratti raawwachuu dandeessisu hin qabu. Waaqayyo akka eeyyama isaatti diiyaabiloosiin waan jaalate dhorkuu ni danda'a. Seenaa qajeelticha Iyyoob keessatti akkuma arginu diiyaabiloos hamma Waaqayyo isaaf eeyyame malee akka fedha mataa isaatti hin waraanne. Iyyoob boqonnaa 1:2. Diiyaabiloosiin akka sodaattuuf humna hin qabu. Salphaadhumatti illee yoo ilaalle mallattoo fannoo gooftaa keenyaatiin fuula kee fi guutummaa qaama kee si'a tokko soo mallatteeffatte cinaa keetiin ni bada. Diiyaabiloos cimaa akka ta'e taasistee akka madaaltu yaala. Haa ta'u garuu hin amaniin. Yeroo kamiyyuu haa ta'u qulqullootaan waraanamee akka mo'ame yaadadhu. Namoonni namoota isaan kuffisu keessaa baasuuf kennaa qaban akka jiranii fi ijoollee Waaqayyoo akka kanaa duratti yeroo hundumaa iyyaa ba'uun akka baqatus yaadadhu.
haala kanaan diiyaabiloos dadhabaa ta'uusaa yoo hubatte ija jabinaan isa mormi. Diiyaabiloosiin mormi. Diiyaabiloosiin garuu mormaa isinirraa fagaataa kan jedhu jecha duukaa buuticha qulqulluu Yaaqoob yeroo hundumaa yaadachaa geggeessaa keenya taasifachuun gaariidha. Yaaqoob boqonnaa 4:7. Mormaa isinirraa fagaataa kan jedhu dadhabummaa diiyaabiloos nutti agarsiisa. Sababni isaas duukaa buutichi mormaa isinirraa fagaataa nuun jedhe malee mormaa isinirraa adda ba'aa nuun hin jenne. Diiyaabiloos ejjennoo namichaa hubachuuf rukkunnaa laphee isaa ni dhaggeeffata. Sodaachuu isaa yoo hubate baay'ee gammaduun nama kana ashaangulliitii taasisu jalqaba. Jabaataa fi kan mormu yoo ta'e garuu akka hin mo'amneef sodaachuun nama kanarraa fagaata. Qulqulluun Phexros ergaa isaa irratti diinni keessan diiyaabiloos akka leenca waan liqinsuuf barbaadee aaduu naannaa jechuun yoo barreessellee itti fufee amantiin cimaatii mormaa waan nuun jedheeruuf humna qabeessa jettanii akka hin sossobamne haa ta'u. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5:8-9. Kana jechuunis akka leencaa aada jechuun akka sodaattaniif osoo hin taane mormuu qabdu jechuusaati. Diiyaabiloos akka leencaa aaduu isaa yoo yaadattan jecha raajicha Daani'el yaadadhaa. Waaqni koo ergamaa isaa ergee afaan leencotaa cufe. Raajii Daani'el boqonnaa 6:22. Humna qabdu hundaan jabaadhuuti diiyaabiloosiin mormi. Akka loltuu gaarii Yesuus Kiristoos waraansaan isa mormi malee harkan kenniin. Humna qabdu hundumaa waraanaa gargaarsa Waaqayyoo gaafadhu. Asirratti kitaaba faarfannaa Solomoon keessatti kan jedhame caqasuun barbaada. Kunoo siree Solomoon jajjaboota Israa'el keessaa jajjaboonni 60 itti naanna'anii jiru. Hundumti isaanii loltoota billaa baatanidha. Sababbii sodaa halkaniifis namni hunduu billaansaa mudhii isaarra jira. Weedduu Solomoon boqonnaa 3:7-8. Kana waan ta'eef waraansota diiyaabiloos irraa sitti banaman hunda akkamitti akka waraantu baradhu. Raajichi Daawitis akkuma dubbate billaa kee mudhii kee irratti hidhadhu. Ati yaa jagnaa billaa kee mudhii keetti hidhadhu. Faarsaa 44:3. Diiyaabiloos yaada keef miira kee yeroo si waraanu mormi malee harka kee hin kenniin. Kan inni siif kennu hunda fudhatiin. Sammuu kees ta'e laphee kee hin baniiniif. Humna qabdu hundaan mormi malee abdii kutattee isa waliin bariin. Yaada isaa, qormaata isaa, hawwiiwwan isaa fi daandiiwwan isaa hundumaa mormi. Jechi duukaa buuticha cubbuu waliin wallaansoo wal qabaa ammayyuu hanga dhiiga dhangalaasutti hin mormine jedhu yoo jiraatellee jabaataa malee nama maal na dhibe jedhu hin ta'in. Ibroota boqonnaa 12:4. Yeroo baay'ee loltootaaf inni hanga xiyyiitiin tokkoof namni tokko hafutti waraana. Akkuma jedhamu atis waraansa kee irratti wareegamaa hanga taatutti dhiiga hanga dhangalaasutti waraani. Yaada kee yookiin fedha kee keessatti karaa hanga qaawwa milmoo geessu akka isaaf hin kennin mirkaneeffadhu. Kan kanaan achi ishee babal'isuun rakkoo guddaa keessatti kuffisa. Kanaafuu mormuun ari'i. Hammam cubbuun gaarii akka ta'e deddeebi'ee ragaa dhiyeessee yoo si falmes yaada isaa irratti waliif hin galiin. Cubbuu laalchisee diiyaabiloos waliin falmii fi mormiin kamiyyuu yoo taasifame waliif galuu hin danda'amu. Jecha abbaan qulqulluu tokko nama diiyaabiloos irra bulee si waraanu waliin waliif hin galiin jechuun dubbatan hordofi. Diiyaabiloos cubbuu ergasiif dhiyeessee booda cubbuu sana laalchisee si falmuu kan barbaadu waliigaltee cubbuurra yeroo dheeraaf tursiisuun cubbuu sanaan akka dadhabtu taasisuufidha. Kana booda mo'amaa taata. Kanaaf sammuu kee guutummaan guutuutti to'achuu yeroo dandeessu sadarkaa jalqabaarra osoo jirtuu falmi. Mormii kee yoo tursiiste humni isaa cimaa dhufee fedhiin kee suutaan dachaa deema. Turtii ati diiyaabiloos waliin taasistu dheerachaa hammuma dhufu mormiin kee ni irrata. Akkuma Deliilaan Soomsooniin lubbuu isaa hanga du'aatti hamma dhiphattutti dudubbachiistee icciitii humna isaa akkuma beekti sanaa jechuudha. Yeroo kamiyyuu taanaan waan kana hanga xumura isaatti hanga argutti hin turan jedhiin. Dhugaa isaan sitti hima. Xumura isaa sirriitti waan beektuuf mataa kee akkas jetteen sossobiin. Xiqqoo isaa ta'u sammuu kee diiyaabiloosiif bante jechuun Waaqayyoof amanamuu dhiisuu kee agarsiiste jechuudha. Kanaafuu diiyaabiloos irraa daandiiwwan isaarraa fi ergamoota isaa hundumaarraa fagaadhu. Shira isaatiin hanga guftutti hin turiin. Ittuu deemiyya seexanaa jechuun jabeessisa mormi. Maatiyoos boqonnaa 4:10. Yeroo kana mormii keetiin jabaataa akka taate si bara. Yaada diiyaabiloos kamiyyuu jabaattee yoo mormite diiyaabiloos irratti sodaa kabajaa qabaata. Diiyaabiloos ogummaa jabaa qabuun mormii isaa yaada lamaan ciniinuurra adda baasee beekuus ni danda'a.
tokkoffaa Mootota boqonnaa 18 lakkoofsa 21. Inni eenyu laphee qulqulluun jabaatee akka isa mormee fi eenyu arraba isaa qofaan isa falmee lapheensaa isa waliin akka bulu sirriitti beeka. Eenyuun hanga du'aatti akka mormuu fi eenyuun immoo xiqqoo ishee yoo waraane booda harkasaa akka kennu ni beeka. Kana waan ta'eef humna qabduu fi laphee cimaan jabeessisa mormi. Diiyaabiloos siin laphee gaarii qaba akkasiin jedhuun barbaachisu. Namni kun jalqaba mormii hamaan na morme. Haa ta'u garuu lapheensaa haphii waan tureef yeruma sana harka isaanaaf kenne. Kanaafuu jajallataadha siin jechuu hin barbaachisu. Namni akka kanaa dursee cimsee mormu. Yeroo hundumaa garuu xumura irratti ni mo'ama akkasiin jedhuus hin barbaachisu. Mormii jechuun cubbuu guutummaatti fudhachuu dhiisuudha. Namni tokko lapheensaa daandii hafuurummaa hordofee akka deemu yeroo taasisu yaada diiyaabiloos mormuura darbee yaadonni hamoo kan isaa ta'an fagoo osoo jiranii mormuura fageessee ilaalaa jechuudha. Yaadonni akkas falmii affeeran yeroo si mudatan dursitee balbala sammuu kee, laphee kee fi lubbuu kee isaan irratti cufi. Hafuuraa wanti kamiyyuu salphaa yookiin qormaata kanaaf hin mo'amu jedhuun nama dhimma hin qabne hin ta'in. Walumaa galatti mormuun barbaachisaadha. Garuu akkamitti? Barreeffamni kutaa tokkoffaadhaaf har'aaf qopheeffanne hanga kanaatti kan dhaggeeffanne ture. Akka fedha Waaqayyootti kutaa itti immoo akkamitti diiyaabiloosiin falmuu fi ofirraa fageessuu akka dandeenyu kan ilaallu ta'a. Kakaasee jalqabsiisee amma isaatti kanatti kan nuuf jiraan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinee dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii.